Barak, 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 barak. Aadaa fi sirnaa fi safuu kan walitti hidhatee dandeettii qaba. Caasaa gahaa kanaa fi kan dhaabotii biraa fi kan dhimmi ilaalu waliin isa kana mirkaneessuu dandeettiin sun Oromiyaa keessa ni jira. Dhaabichis dandeettii ni qaba. Erga mirkaneessee illee nageenya eegsifachuudhaa fi waan amma jedhu kuni walitti hidhatee waan isaa dandeettii isaa fuuldura keenya jira jechuudha. Isa kana waan shakkinuu fi waan ni jedhu hin jiru. Isa kana gochuuf immoo karaa mataa keenya itti jirra. Maalirraa itti jirra? Mootummaa ce'umsaa kana otoon labsiin dura mari'achiifne bakka hedduu bal'aa beektota akkasumas immoo jaarmiyaalee civic organizations amantii caasaa keenya alaaf keessaa bakka hedduu falli biraa jira jennee kana mariisisneerra. Kuni hojii duraati jechuudha. Erga mariisisnee booda immoo deeggarsi guddaan alaaf keessaan kana falli biraa kan jirre nu qaqqabaa jira jechuudha. Sana qofaa miti warra miidhamni numa wajjin irra gahe lammiilee Oromiyaa keessa jiranillee karaa adda addaa karaa dhimmi ilaaluun deeggarsa kan nuu kennaa jiran jechuudha. Dargaggooti caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo fi qeerroo walumaa galasaattu kana ofitti fudhateera jechuudha. Kuni humna guddaa waan kana milkeessuuf ka lafa jiruu fi ka walitti hidhatee deemaa jirudha jechuudha. Qawweetti hidhatamee ammaa fi ajaja qawwee isaan jala jiruu fi maalitti jiru kuni ummatichi akkasitti wal qabannaan furmaata itti godhamaa jechuudha. Furmaata qabaa. Amma karaa keenya seeraanii fi karaa seeraa deemne jenne malee Oromoo wajjin walitti hidhannee guutummaatti ofirraa dhorkuun danda'ama. Addi bilisummaa Oromooyyuu yoo bakka adda addaa konfliktii jiru irratti darbee immoo haala nageenya dhorku karaa mootummaa bakka adda addaatti fudhatamu kana keessatti irratti daballee humnaan deemu nuti didnee keessatti dhorkaa jirra malee kana malee nun baasu ka jedhani hawaasicha keessaa fi caasaa mootummaa keessa dabalatee ka keenya dabalatee guddaadha jechuudha. Humnaan ofirraa dhorkina ka jedhutti seenamu kana. Isa kana konfliktii jiruu fi lola jiruu fi nageenya dhorkuudhaaf tarkaanfilee mootummaan fudhatutti yookiin dabalame ka irraa hamaa ta'a. Kanaaf karaa seera addunyaan kana dura dhaabbachuu hin dandeenye nullee mirgatti qabnu kana Oromoo qabannee itti deemne xiqqeessina waan karaa humnaan deemamu sana wareegama guddaa gaafatu sana ka jedhuu fi darbee konfliktitti yoo seente itti seenta malee akka itti dhaabatuu fi karaa itti dhaabatu hin beektu jechuudha. Inni isa sanarraa isa kanatu filatamaadha jenneeti kana hunda hubannee harka wal qabannee warra hawaasa keenya murni hawaasa keenya jaarmiyaaleen siyaasaa hundi darbee immoo miidiyaaleen qabnu hundi kana wal qabatee yoo deeme kana mirkaneessuu wanti dhorku tokkollee hin jiru jenneeti amannaa. Sanarratti immoo ka dirqamatti kenninee hojjetaa jiran bifa adda addaan itti jiran hojjechuutti waan mirkaneeffachuu wanti nu dhorku hin jiru. Kana hunda walitti yoo fidne kanuma akka Oromoottis akka jaarmiyaattis jaarmiyaaleen siyaasaa hundi wal qabannee warri bilisa ta'an warri ofirratti amanan warri hidhata adda addaa hin qabne kanneen hidhata adda addaa qabaatanii yaada addaa qabaatanii kana waan ni jedhanis of keessa yoo ilaalan gaariidha. Waan mormamuu hin qabne hin morman. Darbee immoo waan irratti wal morman illee dantaa sabaa isa guddaa irratti wal morman. Waan biraa garaagarummaa yaadaa fi garaagarummaa poolitikaa kana keessatti qabaanna malee waan dantaa Oromoo irratti ka iji namaa fuulduratti arginu ka Oromoon itti miidhame yoo kun itti fufe immoo miidhamsaa guddaa ta'u dantaa sabaa ol aanaadha inni kun jechuudha. Isa kana mormuun yoo seerri jiraate nama gaafachiisa. Kanaaf irraa qusatanii waan morman isaatii asitti yoo godhatan gaariidha jenneeti amanna. Maaliif seerri yoo dhufe gaafatamuutu dhufa, gaabbiitu dhufa. Kuni gaafa Oromoon seera kana mootummaa ce'umsaa kana harka galfate gaabbiitu dhufa jechuudha. Kana ammumaan yoo itti yaadan gaariidha jenneeti hubanna nuti akka jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti fi akka Oromootti illee kanumatu ta'uu qaba jennee amanna.
Meegaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti biyya walumaa galatti akka biyyaatti keessattuu immoo akka Oromootti egaa rakkinni siyaasatiif nageenyaa Oromiyaa guututti erga mul'ate lammata immoo dhiyeenyuma kana ayyaana Irreechaa isa guddaa uummanni kabajachuu akka dadhabeedha kan argine. Kana hundumaa yeroo laaltanii sadarkaan amma Oromiyaan irra jirtu akkamitti ilaaltu Oromiyaan umtuu saataatu biyyattiin sun garamitti deemaa jirti ija siyaasatiin yeroo laaltan. Inni kun isaan jalqaba jedhetti nu deebisaa jechuudha. Tokko maaliif irreecha dhorkama Oromoon? Mootummaan Oromiyaa otoo dirqama heera irra jiru caasaa guddaa poolisa caasaa nageenyaa kana fakkaataa otoo qabu maaliif Oromoodhaa fi mirga isaa kabachiisee kana akka Oromoon kabajatu gochuu dadhabe maali waan isaa ajjechaa fi dhaafi maaliin suni maaliif akkasitti tufe maa dadhabe kana irraa ittisu isuman sila jedhe dadhabinsa mootummaa Oromiyaati kanaafuu waan mootummaa ce'umsaa kana labsuu nu dirqisiisa. Dandeettiin sun hundi otoo jiru waan otoo jiru Oromoon yeroo mootummaa kanatti akka mootummaa kooti miti jedhee yeroo jirutti humna isaatiin kabajeera waan kana year by year waggaarraa waggaatti irreecha humna isaatiin otoo poolisii fi waraanni humna guddaan isa dhorku. Nuti isa kanatti seenuu hin dandeenyeeti malee kabajuu ni danda'a ture Oromoon akka duriitti yootti waan niti jenne. Kabajuu danda'a humna isaatiin cabsee waan ni jedhee otoo humna guddaan isaa sakatta'anii otoo isa dhorkanii cabseetti seenee waan ni. Maaliif sana godhee gaafas caasaan keenyas caasaan qabsaa'ota hundis kan irratti kabajatuu qabna jennee murteeffannee waan jenne. Amma garuu mootummaa seenne waan dalagaa jira caasaa keenya kanatti ka mootummaa keessa jirus ka keenyas dhimma itti bahuun feene nuti waan ammatti deemnu kun isa ayyaana kabajachuu nama hidhame hiiksifachuu yookaan immoo ajandaa biraa tokko tokkoon gaafachuu nun baasu itti miidhamne kanaan namni yoo akka hiikamu gaafanne ka hidhame suni boor deebi'ee ammas nu jalaa hidhama. Dajanee Xaafaa kanaan dura hidhame eegameera ammas hidhame. Baqqalaa Garbaas akkasuma warra hoogganoota keenya keessaallee erguma dhufnee hidhamanii deebi'anii ammas deebi'anii hidhamanii ni jiru jechuudha warra akka Kennisaa Ayyaanaa warra akka Mikaa'el Booran fa'a. Kanaaf walumaa gala rakkinichi ka jiru mootummaan kuni mootummaa keenya jennee deeggarree akkasitti caasaa sanillee akka tikfamu goonetti keessatti mirga dimokiraasiitiin filmaatatti deemna akka jenne sana fi obsaa turre jechuudha. Kanaaf waan ni amma garuu kun fixanne ajjechaan bakka hedduu jira mootummichi dadhabe ofirraa waan humna biraatu irra keessa harka keessa galfatee kana nu jeeqaa jira kun cituu qaba jechuudha. Cituun immoo mootummaa kana akkama jedhe seeratti qabnu mootummaa ce'umsaa kana harka galfatu qofaadhaan jechuudha. Isa kana akkuma sila himee mootummaa keessa ka jiranillee caasaa poolisaa keessa ka jiranillee ka itti gubataa jiranidha jechuudha. Dandeettii isaa fi waan isaa otoo qabanii murtii ka kennuufii fi ka seeraa fi heera Oromiyaa mootummaa federaalaa jalatti qabduttu dhimma ba'ee ka Oromoo ittisuun hanqatu ija isaanii fuulduratti arguu jechuudha. Isa kana hojiirra oolchuu ni danda'ama. Kanaan yoo hanqisne malee yoo tokko tokkoon ilaallee bakkatti namni hidhamu Oromiyaan akkamitti jirti ka jette sana darbee immoo irreecha dhorku ummaticha haamlee cabsu homaa godhachuu akka hin dandeenye fakkaatanii waan ideoloojii isaaniitiin isaa ta'u waan lallaba siyaasaa isaaniitiin jechuu kooti caasaadhaanis kanuma akkama godhaa jiran kana
burjaajeessanii abdii kutachiisanii afaan fajjeessanii nutu humna qaba jechaa fakkeessanii humna lafaa otoo qabnu isa kana itti fufachuu barbaadu ajjechaa fi maaliin kun hundi bakka bakkatti kana jechuudha. No hin ta'u jechuu jennee harka keenyaa fi humna keenya dhuunfannee yotti deemne isa kana ofirraa kutuu dandeenya malee Oromiyaan haala kam keessa jirti kan namni hundi beekudha karaa dhihaa command post jiru karaa kibbaa command post jiru inni kaanis hin labsamne yoo command post keessa jira baha naannoo lolli waraanaa hin jirre baha kibba baha giddu galeessa kana naannoo waraanni jiru jira waraanummaa ala bakki jiru iyyuu command post yoo fakkeenya fudhanne amma ambo yeroo hundumaa waraana irra buufatee jiruu fi sochii uummataa fi darbee dargaggoota bahanii galuu kan dhorkaa jiru isa ajjechaanii fi dhaan bakka hundaa jiru wal keessa dabalatee humni irra buufatee jiru hagam akka ta'e namni beekaa jechuudha. Kana egaa irraa kutuuf fallisaa kanuma amma jenne kana malee akkatti Oromiyaan jirtu ifaa beekaa. Finfinnee kana yoo fudhattee ilaalte Finfinneen keessatti Oromoonni lammaffaa akka jedhamu sana akka biyya South Africa jechuudha. Oromiyaa Finfinnee akkan seenne ka jedhame Buraayyuutti dhorkamu darbee asii Sabbataatti Keellaa irratti ka dhorkamu yeroo waa tokko jiraatu Oromoo qofa adii kaardii Oromiyaa jedhamee ilaalamee sulultaatti kan fakkaataa jechuudha. Yeroo barbaadutti sakattame yeroo barbaadu immoo yeroo barbaadu manni isaa seename barbaadu akkuma kaleessaa kanatti seenameeti waan barbaadu dalagama akka kaleessaa sitti seename jechuudha. Seerri isaan dhorkuun jiru kaan akkas ta'aa jira hin jiru akkas ta'aa hin jiru. Kana akka Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru kana bal'isnee haasa'u yoo ta'e malee beektoti keenya fi warri miidiyaa keenya yeroo adda addaatti daataa isaa harkaa qabu bal'inaa odeessa isaa harkaa qabu uummata kanaafis ka ibsaa bahanidha jechuudha. Irruma deebitaa malee. Mee egaa yeroo ammaa kanatti sirni federaalizimii biyya sana keessa jiru sadarkaa sodaachisaarra ga'ee kan jedhamtu jira. Egaa isinis akka amma kaaftanii Oromiyaanuu mootummaa federaalaatiin qaamni biraa keessa seenee bulchaa jira kan jettantu jira. Fakkeenyaaf naannoo humna hin qabne kan akka Benishaangul Gumuzii qaama biraatutti ajajameetuma akka barbaade yeroo godhu dhaga'ama. Kanarraa yeroo kaatan yeroo ammaa kana sirni federaalizimii sun dadhabee sirni haadaawii jedhan kuni humna qabaa humna argataa dhufee warra biyya bulchanii garasitti dhiibbataa jiru. Sirna sanatu irra olaantummaa argataa jira kan jedhanii sodaatantu jiru. Sun maal jettu? Inni kuni psychologically sirna federalizimiitu jira Oromoodhaafis nama hundaatiifis. Kana jechuun maal jechuudha heera federalizimii diriiree jirutu jira. Isarra dhaabbatame immoo Oromoonnis haa ta'u warri kaan humna isaaniitiin harka galfatan mirgi isaanii ni jira lafarra. Sana jechuun afaan keetiin barattaa, afaan keetiin mana murtiitti dhaqxaa, darbee immoo aadaa kee waan ni godhattaa. Kuni ni jira. Inni kuni 92 harka kasaa galfate Oromiyaa sana akkasitti akka Oromiyaatti lafa teessu harkinaa qabaatu malee harka isaatiin galfate qabsoo isaatiin. Haa ta'uutii federalizimiin sun labsamuun sun gaariidha. Innis qaamuma qabsootu kanaan gahame jechuudha. Erga labsamee garuu federalizimiin sun hojiirra oolee hin beeku kan oolles ta'e jedhamee TPLF dantaa isaatiif control gochuudhaaf warra regional states jedhaman kana yookaan mootummaalee naannoo kana paartii structure isaa EPRDF amma gadiitti diriirsee isa kana immoo central decision centralized ta'een akkasitti bulchaa ture malee sirna federalizimiin hojiirra oolle gaafasiis. Amma garaagarummaa